Welcome to grade 11 chemistry unit 1 part 2. Baga nagaan kara barnoota chemistry kutaa takka boqonnaa takkaffaa partii lammaffaatti nagaan dhuftan jecha share fi subscribe gochuu akka hin daganne jecha kara barnoota keenya seenna jechuudha. Osoo barnoota keenya seenin dura lesson outline yookaan immoo qabiyyee arra barnoota viidiyoo kan irratti dabarsinu tokko tokko laalletti sanboota kara barnoota keenya seenna jechuudha. So the first one is for lesson outline is major fields of chemistry, then measurements and units, and also basic SI units of such chemistry. So let us start with our today's lesson. Okay, let us start with major fields of chemistry. When we start with inorganic chemistry is the study of all elements and their compound with the exception of carbon and its compounds, which falls under the category of organic chemistry. So inorganic chemistry gosa damee chemistry teekan waa'ee elementoota hunda tokko tokko elementootaati fi akkasumas compoundota elementoota sanirraa uumaman kan qoratu jechuudha. Garuu exception qabala. Carbonii fi compound carbonii hin hammatu jechuudha. Carbonii fi compound carbon akka beekamu organic chemistry yookaan immoo chemistry organic chemistry jalatti ramadamaan ta'eef jara kanaan alatti tokko tokkoon elementoota maaliin qoratamanii inorganic chemistry dhaan qoratamanii jechuudha. So it investigates the characteristics of substances that are not organic, such as non-living matter and minerals found in the Earth's crust. So oxides, sulfide and carbonate form the important class of inorganic compounds. Kana jechuudha gareen inorganic chemistry kan investigate godhuma gajeroota kala agartee kan organic hin ta'in jechuudha. Kan akka waan lubbuun qabne maatarii lubbuun qabne kan akka albuudota minerals kanaafi Earth's crust keessatti wantoota gartee lafa keessatti argaman Earth's crust jechuun wantoota lafa keessatti argaman hunda kan qoratu jechuudha. Kanneen akka oxides, sulfides and carbonates kanneen kana hundi garee inorganic compoundotaati jechuudha. Okay, let us come with a definition of organic chemistry. Organic chemistry is a chemistry of carbon compounds except carbides, cyanides, carbon dioxide, carbon monoxide, carbonate, and hydrogen carbonate. Gosti organic chemistry jechuun damee chemistry kan waa'ee carbon compound carbonic qo'atu ta'ee kan jara kan hammatu ibsaati. Carbide hammatu, cyanide hammatu, carbon dioxide hammatu, carbon monoxide, carbonate, hydrogen carbonate hundisa hin hammatu except jala. Except jechuun maalisi jara kan hammatu dhabuu isaati jechuudha organic chemistry kun. So perhaps the most remarkable feature of organic chemistry is that it is a chemistry of carbon. Feature yookaan immoo qabiyyeen organic chemistry inni qoratu maal seete chemistry of carbon and a few other elements like that of oxygen, hydrogen, nitrogen, halogen and sulfur kan of keessa qabaatu. Chemistry carbon jedhamee beekamaa jiru jarreen kuni kan akka garee isaa hydrogen, oxygen, nitrogen fi halogen fi sulfur akkanaa kun chemistry of carbon jedhamee beekamaa jiru. The major nutrients in food comprises of organic compounds such as carbohydrate, protein, fats and vitamins. Gareen nyaataa kan akka carbohydrate, protein, cawumaa fi vitaminoota kun hundi maal keessaa qaban? Carbon chemistry keessaa qaban jechuudha. Carbon, hydrogen, oxygen fi nitrogen kaga sulfur keessaa qaban jechuudha. So
gareen tun maal jedhamti organic chemistry jedhamti. Organic chemistry dhaan qoratamti jechuudha. Damee chemistry kan organic chemistry jedhamutu gareelee carbon chemistry kana qorataa jechuudha. Okay, when we come with the physical chemistry is the study of physical property of materials such as their thermal, electrical, and magnetic behavior and their interaction with electromagnetic fields. Physical chemistry galee damee chemistry kan waa'ee amaloota fiizikaalaa maateriyaala yookaan wantoota qoratu jechuudha. Kan akka termaalii oo'uu jechuudha. Kan akka elektirikii dabarsuu dhabuu irratti jechuudha. Amaloota fiizikaalaa kan akka magnetic behavior amala magnetummaa qabaachuudha. Ende walitti dhufeenya yookaan immoo reactionii electromagnetic wajji qabdu fiildii electromagnetic wajji qabdu hunda kan qoratu physical chemistry dha jechuudha. A chemical system can be studied from either a microscopic or a macroscopic point of view. Chemical system kana bakka lamatti qoonna microscopic point of view fi macroscopic point of view jenna jechuudha. In the case of microscopic point of view ilaalcha gamaa karaa microscopic jechuudha. This makes exhibit use of concept of molecule. Concept yookaan yaada molecuulii qabatee deemaa jechuudha. Microscopic point of view. In the case of macroscopic point of view, studies large scale property of matter without exhibit use of the molecule concept. Property kan amaloota maataroota guddaa kan qabatee deemu immoo kan konseptii yookaan immoo konseptii molecuule sanii kan jiddu galan godhanne jechuudha. Some important division of physical chemistry are thermodynamics, spectroscopy, quantum chemistry, chemical kinetics, and electrochemistry. Kana jechuudha physical chemistry keessatti qorataman jechuudha. Okay, when we come with the other branches of sub-disciplines of chemistry, analytical chemistry. Analytical chemistry is a branch of chemistry which is concerned with the development of a theoretical foundation and methods of chemical analysis. Analytical chemistry jechuun damee chemistry kan waa'ee maaltii qabdu theoretical foundation yookaan immoo theoramii jechuudha. Theoryidhaan waan takka ibsu jechuun analytical chemistry ammas akkasumatti karaalee chemical analysis walitti wal nyaatin jechuudha. Wal nyaatsi raashii kan qabu ta'e kan theoretical foundation dhaan taa'u jechuusaati. It involves separating, identifying and determining the relative amount of components in a sample of material. Jechuudha. Maal amma ta'e separating adda baasu, identifying waan takka sirriitti qulqulleessan adda baasu jechuudha. Determining jechuun murteessuu jechuudha. Maal ammaantii komponentii sanii relative ammaantii komponentii silaa qorataati sample keessa qorataati inni san adda baasuu keessatti bifa kanaan hojjetaa jechuudha. Kana hammata jechuudha. Chemical analysis may be qualitative or quantitative. In the case of qualitative analysis, reveals the chemical identity of the species in a sample, while quantitative analysis establishes the relative amount of one or more of these species in a numeric terms. Kana jechuudha. Haala kanaan bakka lamatti qoodamee qualitative quantitative jedhamee bakka lamatti qoodama jechuudha. And also there is another branches of chemistry, biochemistry. Biochemistry involves the study of science of molecules and chemical reaction of life, and they utilize the principle of language of chemistry to explain biology at the molecular level. Kana jechuudha. Maal mata waa'ee saayinsii molecuulii fi reakshinii molecuulii keessatti reakshinii lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamtu. Akkuma beekamu lubbu qabeeyyii keessatti seelota keessatti reakshinii hedduu gaggeeffamaa jechuudha. Maayikirooskoopiin takkaan dhaabbachuun ta'u jechuudha. Reakshinii seelota keessatti gaggeeffamu maaliif bu'uura dalagaalee bu'uura lubbuu waan gaggeeffamuuf tokko seelota keenya keessatti reakshinii gaggeeffama. Reakshinii sun kan itti fufiinsa qabu jechuudha. Kan yeroo takka dhaabbatee yeroo takka dhiisuu miti.
within microsecond takkaafatan dhaabbatu reactionoonni qaama keessaa. Kanaafuu saayinsii waa'ee moolekuuliitii fi waa'ee reaction yookaan immoo wal'aansa keemikaalaa lubbu qabeeyyii keessatti taasisu sun qofa qoratu gosa keemistirii keessaa baayookeemistirii jennaan jechuudha. So maal jeseetee biology chemistry to explain biology jala damee chemistry seehan waa'ee biology qoratu taasistu at cellular level molecular level sadarkaa molecular level'tti kan waa'ee biology gaa qoratu jechuudha. Reaction molecuulii lubbu qabeeyyii keessatti beekteetu akkasitti isaan qoratee kanatti baasuu jechuudha gosa damee chemistry. Okay, when we come with a new subtopic 1.2 measurement and units in chemistry. Look, a unit of chemistry is a definite magnitude of physical quantity, mass, length, temperature. So unity measurement yookaan madaalidhaa kuni unity madaalidhaa kuni maal qaba seeti kan akka mass hanga dheerina length temperature kan nuti irratti hundaa'u physical quantity kan irratti jira. Physical quantity jedhamu kun amma all measurements consist of two parts. Measurement tokkoon measurement yookaan wantoota saffaramu yookaan madaalamu partii lama qabachee number 1 scalar or numerical quantity. Scalar yookaan immoo numerical quantity kan lakkoofsaan ibsamu jechuudha. And unit destination. Unity destination yookaan unity lafa kaawwachuudha. For example, when an object is 2 meters long, meeshaan takka meetira 2 dheeratti yoo inni, it means that the object is 2 times long as the unit standard 1 meter. 1 meter irra 2 times yookaan immoo irratti itti deebi'aa jechuudha. In this example fakkeenyaan keessatti the scalar quantity is what 2 number 2 lakkoofsa jechuudha. Scalar quantity maal seeti kamma keessatti lakkoofsa lama jechuudha. And the unit destination maali meetiriidha jechuudha. Meetira haala kanaan akkatti itti baafna jechuudha. Okay, when we move with basic SI units in chemistry, two systems of units are commonly used for expressing the fundamental physical quantities such as mass, time, length. They are what? The CGS system, that means centimeter gram seconds. Centimeter bakka bu'a. G maal gram bakka bu'a. S yoo second bakka bu'a. In the case of the second option, MKS system, that means meter kilogram second. Meter kilogram second. Kan itu asifun laman fundamental physical quantity ittiin adda bahu bakka lamatti itti qoodamu isa lanaan kanaanii jechuudha. Okay, in the CGS system, the basic unit of length is what? Centimeter. And mass is gram. And of time is second. Akka system kan sirna kana keessatti basic unity waan unitiin dheerina ittiin safaru centimeteridha. Kan unitiin hanga ittiin safaru immoo giraamidha. Akkasumas unitiin secondii unitiin time yookaan sa'aatii ittiin safaru secondiidha jechuudha. Akka seera CGS system kana keessatti. In the MKS system, the basic unit of length is what? Meter. The mass is kilogram and the time is second. Kana keessatti je system MK kana keessatti basic unit dheerina ittiin safaru meetiridha jechuudha. Kan hanga immoo kilogram kan hanga ittiin safaru kilograama yoo ta'u kan sa'aatii itti safaru immoo sekondiidha jechuudha. In both case kallattii hunda keessattuu siisteemota hunda keessattuu sekondiin kan yeroo ittiin safaru jechuudha. Okay, look, this is physical quantity. Look at this table. This is physical quantity. This is SI base unit and symbol of unit. Mass, physical quantity, mass ida hanga maalin safarama kilogrammaan safarama bakka bu'een kilogrammu kg kana. Okay, length dheerina maalin safarama SI unit isa meetira jechuudha. Itti walii galama.
M bakka bu'aa asitti simboolli isaa mallattoo isaati. Time physical quantity time kan sa'aatii kana maaliin saffarama? Sekandiidhaan saffarama. Bakka bu'een isaa sa'aadha jechuudha asirratti immoo. Asirrattis temperature jira. Temperature Kelviniidhaan saffarama jechuudha. Keen kun bakka bu'ee Kelviniiti. Amount of substance hamma wantoota mooliidhaan saffarra jechuudha. SI base unit maali? Moolidha. Akkasuma bakka MOL mool bakka bu'aa jechuudha. Bakka bu'ee moolita jechuudha. Inni taan electric current electric ampere SI unit yookaan unitiin ampere electric current maali? Ampere jechuudha. Kanaafuu A bakka bu'aa simbooliin luminous intensity kandeellaadha. Inni itti aanu immoo mallattoon isaa CD dha jechuudha. So from these 7 base unit all except candela are relevant to chemistry. Kanneen torban kana keessaa jira. Candela kana malee tokkoon asii olii hundinuu chemistry keessatti baay'ee beekamaadha, baay'ee itti fayyadamaa jiranii jechuudha bakka garaa garaatti. Okay, let us start with the mass. Hangarraa afaan. Mass of an object is what? The amount of matter present in it. Hangi wantoota jechuun amountii yookaan hanga maatarii waan san keessa jirtuuti jechuudha. It is measured with an analytical balance. Analytical balanceidhaan madaalama jee in contrast with weight. Weight wajjin miti jechuudha. And also mass is not affected by gravity. Maasiin kun hanga kun gravitiidhaan harkisa lafaatiin jechuudha. Humna harkisa lafaa kanaan hin jijjiiramu jee. Okay, lens dheerina jechuudha. The SI base unit of lens is what? Meter jechuudha. Unitiin dheerina ittiin saffaru meetira. To measure lens much larger than the meter, we often use the kilometer. Gosa unitii meetira dheerinaa kan meetirarra dheeratu yoo saffaruu barbaanne kilomeetira saffarraa jechuudha. Kilomeetiraan saffarraa jechuudha. In the laboratory keessatti lens smaller than a meter are often most convenient. Laboratory keessatti dheerinni meetiraa gadi hedduu beekamaadha jee. Fakkeenyaaf for example the centimeter cm and the millimeter mm and also on the submicroscopic scale. Fakkeenyaaf dheerina laboratory keessatti dheerinni seentimeetira gadi hedduu most convenient yookaan immoo hedduu beekamaadha, itti fayyadamaa jiran jechuudha isaatiin. Fakkeenyaaf seentimeetira jira kan wantoota garaa garaa ittiin saffaruu jechuudha laboratory keessatti. Kana xiqqaadhaa seentimeetira xiqqaadhaa kan xiqqaadhaa maali? Millimeetira jechuudha. Submicroscopic scale keessatti immoo baay'ee garee karaa microscopiitiin deemu yookaan baay'ee xiqqaa ta'an keessatti karaa micromeetiridha. Karaa microscopic scale jechuun microorganismoota garaa garaa yeroo itti saffaruu jechuudha. Yeroo madaalu micromeetiriin madaallaa jechuudha. And also nanometer. Haala kanaan saffarree adda baafnaa jechuudha wantoota dheerina wantoota. Okay, time. When we come with the time, the SI base unit for the measuring interval of time is what? Seconds. Secondiidha jechuudha. Unitiin sa'aatii ittiin saffaru secondiidha. Short times are expressed through the usual SI prefix. That means milliseconds, microseconds, nanoseconds, and picoseconds. Long time interval on the other hand are usually expressed in traditional non-SI units, minutes, hour, day, year. Hara kanaan akkasitti saffarree adda baafnaa jechuudha. Okay, when we come with the temperature, hara temperature yoo fudhannu, the SI basic unit of temperature is what? Kelvin. K. For most routine laboratory work, we can use a more familiar temperature scale, Celsius scale. Laboratory keessatti kan hedduu fayyadamaa turre, itti fayyadamu namni beeku Celsius scale keessatti. Celsius scale kan siika qabu sun gartee degree 6 gubbaa qabu san fayyadamnaa turre. On this temperature scale, the freezing point of water is what? 0.
and its boiling point is 100 degrees centigrade or degree Celsius. Another temperature scale probably unfamiliar to most people are Fahrenheit scale. Gosti scale temperature yookaan temperature safaruuf nu gargaaru kan namoota hedduu biratti hin beekamne Fahrenheit scale kan jennu kana jechuudha. So look, this is a formula to observe to get the all temperature. Formula kana fayyadamnee jechuudha temperature degree Celsius dha kara Fahrenheit kara Kelvin kan jiru jechuudha. So degree Celsius 5/9 and also Fahrenheit scale minus 32 kana jechuudha. Degree Celsius argachuudhaaf maal fayyadamna? 5/9 gooneeti ammatti itti goone degree Fahrenheit yaa'u kan namni jiraatti degree Fahrenheit as keenye sanboota 32 irraa arifnaa jechuudha. Degree Celsius argachuudhaaf. Degree Fahrenheit scale argachuuf immoo 9/5 ammattu goone degree Celsius plus 32 goonaa jechuudha. Sanboota yoo degree Celsius kun nu kanname kana barbaadu nu je 9/5 goonetuma bakka tana kan kanname san kaanne 32 walitti daanee sanboota argannaa jechuudha. Okay, Kelvin is akkamitti arganna? Degree centigrade degree Celsius nuuf kannamte plus 273.15 irratti dabalaa jechuudha. Degree Celsius nuuf kannamsiin irratti 273.15 irratti dabalee sanboota amount Kelvinidha argannaa jechuudha haala kanaan formula kanaan. So let us move with the mole amount of substance. A mole of any substance, atom, molecules or ions represent 6.023 10 the power of 23 kana jechuudha. Particle kanaan bakka buuma. This number is what? Avogadro's constant or Avogadro's number jedhamee beekamaa jechuudha. Kana jechuudha tokko moolekuula isa kana bakka bu'aa jechuun kennamaadha jechuudha. Hundi yeroo wanni moolii garaagaraa yeroo safaru yeroo shaleenu kun kennamaadha jechuudha kennama. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.